bosoni tullu cuqqaalaa kasaba beekamneen gubachaa turqaamee jedhan poolisooti ummadda naannoo Amaaraa immoo fincil kaasuun isaanii dhaga'ame sababa kanaan daandiin konkolaataa guddichi Gondar Baayirdaar dabri immoo Finfinnee geessi magaala Addis Zaman jedhamtirra cufamu isaa dubbatamaa oduu teentabbatanaan itti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaaba Cibraan oda garaada umni jajjabee haaraw leenjisu beeksiis qondaaltota adda bilisummaa Oromoo man hidha burraayyuu jiran keessa namoota lamirra dhukkubituruu mul'achuun oduu biraatii yeewun ingidaa bal'ise santee yeroo dhiyoo keessa qof dhalattoota Tigraay 30 taambifsuu kaneessa ta'een Beenshaangul keessatti jeefamuu mootummaan naannicha beeksiis haati ijoollee 10 matakkalaana dibaaxii magaala Barbaraa gandi tuksii keessa bifsuu kaneessa ta'een humna adda Amaaraatiif faanno jedhamuun jeefamuu yaksuu kaneessa biraatii jechuu jiru Abrahaam Birruu waan odeeffat qaba oduu teentalaatiin immoo waraanaaf saayinsii irratti xiyyeeffanna loltooti Suudaan kalaakobsaan 80 caala waraa Yemen keessatti jeefama akkanoollee dubbatama astiroonuutiin lammi Ameerikaa hajiyootan 11 yookaan guyyootan 355 hawwaqee turdeebi'ee qubatee jedhan waraa Yuukireeniif Raashiyaa kadeemuu jiru wal qabate saayinsistiin Ameerikaa kanaasaaf hojjetu nyaatamuu danda'a jedhamus nagumaan lafaan ba'ee jedhu ana midhaase santiima bittottees 10 roobii barri 2022 Abrahaam Birruu sanee gujjir Addunyaa bakkeewwan garaagaraa teessanii tooftaawwan garaagaraatti warri hordoftan daawwattooti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundi keessanuu shama akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruu oduu isinitti hima. Bosonni tulluu cuqqaalaa sababa ammaaf adda hin baaneen gubachaa turee dhaameeti jira. Qabiyyeen bosona kana hektaara 1000 caalu gubachuu jiraattonni OMN itti himan. Bosonni godina Shawaa aanaa Liban cuqqaalaa keessatti argamu kun erga gubachuu jalqabee guyyoota 4 jedhu warri OMN dubbise. Sababa abidda bosonaa kanaan lubbuun nama tokkos darbee jira. Qabiyyeen bosonichaa guddaanis manca'ee jira. Bona akkanaa waggaa waggaan kan gubatu bosonni tulluu cuqqaalaa babal'ifannaa lafa qonnaaf jecha qaamoleen hawaasaa akka guban himamaa ture. Haa ta'uutii ibiddi miilana bosona kanatti qabate walakkaa bosonaarraa ta'uu kan himan jiraattonni kun ammoo ka'umsi babal'ifannaa lafa qonnaa akka hin taane akeekaa jedhan. Hawaasni fi bulchiinsi aanichaa ibidda kana dhaamsuuf haga kaleessaa waaree duraatti carraaqqii gochaa turan. Bosonni tulluu cuqqaalaa akka bosonoota biroo daangeffamee eegumsa hin qabu ka jedhan jiraattonni naannoo bosona kana bulchiinsa dhabuunsaa manca'inaaf saaxilee jira jedhu. Sababa balaa abiddaa waggaa waggaan isa mudataa jiruun qabiyyeen bosona tulluu cuqqaalaa hir'ataa dhufee jira. Balaan abiddaa yeroo ammaa mudate immoo isa ammaataa ta'uu maddeen odeeffannoo OMN himanii jiru. Bulchiinsi aanaa Liban cuqqaalaa humna abidda kana ittiin dhaamsu akka hin qabne ibsuun deeggarsa mootummaa naannoo akka barbaadu miidiyaaf ibsee ture. Haa ta'uutii guyyaa kaleessaa dirmannaa uummanni godheen dhaameeti jira jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaaba Cibraan odaa garaadoo humna jajjabee haaraa leenjisee eebbise. Jajjabeen humna haaraa leenjirra turan guyyaa kaleessaa jechuunis bitootessa 15 bara 2022 haala miidhagaadhaan eebbifamuun ibsamee jira. Leenjifamtoonni eebbaaf qaqqaban kunniin leenjii siyaasaa fi waraanaa gahaa argachuu isaanii kan ibsame yoo ta'u kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf milkeessuuf waadaa galuun dirqama itti aanuuf qopheessuu isaanii beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaatti Cibraan odaa garaadoo marsaa lammaffaaf waraana eebbisuu odeeffannoon raadiyoo warraata biyyaalessaa Oromiyaatiin argamee ifoomee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddugaleessaas tibbanuma kibba lixa shawaatti waraana haaraa leenjisee eebbisuun ibsamee ture. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Buraayyuu aanaa sadaffaa jiran keessaa namoota lamarratti ammas dhukkubni tiruu mul'achuun himame. Torbaanota muraasa dura qorannoo fayyaa boobattee urgeessaaf taasifameen dhibee tiruu sadarkaa yaaddeessaa irra jiruun qabamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u yeroo ammaa immoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo boobattee waliin hidhamanii turan keessaa obbo Gadaa Gabbisaa fi obbo Kennasaa Ayyaanaa dhibee tiruutiif saaxilamuu qorannoo mirkaneesseera jedhan miseensi maatii hidhamtoota OMN fi yaada kennan. Gaabirootiin odeeffannoon hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hidhaa dhaabbiirraa hiikamanii jiru jechuun marsaalee hawaasaarra naanna'u qabatamaa akka hin taane qondaalonni dhaabichaa mirkaneessanii jiru. Iyyuun ingidaa bal'ina isaa qindeessee jira.
Qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Buraayyuu aanaa sadaffaa jiran keessa namoota lamarratti ammas dhukkubni jiruu mul'achuun himame. Torbanoota muraasaan dura qorannoo fayyaa obbo Battee Urgeessaaf taasifameen dhibee tiruu sadarkaa yaaddeessaarra jiruun qabamuun kan mirkanaa'e wayitaa ta'u yeroo ammaa immoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo obbo Battee waliin hidhamanii turan keessa obbo Gadaa Gabbisaa fi obbo Kennisaa Ayyaanaa dhibee tiruuf saaxilamuu qorannoon mirkaneesseera jedhan miseensi maatii hidhamtootaa OMN'f yaada kennan. Dhibeen tiruu obbo Gadaa Gabbisaa irratti mul'ate gosa dhibee hepatitis B jedhamu kan obbo Batteen ittiin hubamuun isaanii ibsame waliin tokkodha jedhu madda odeeffannoo OMN kun. Ammas Gadaa Gabbisaa fi Kennisaatu dhaqee ilaalamee ture. Isaan keessaa Gadaa Gabbisaa irratti hepatitis B argame gosuma dhukkuba Battee Urgeessaa jechuudha. Kan Kennisaa garuu ammatti waan akka moora wayiitirra jira malee dhibee kana jedhamee wanta adda ba'ame hin jiru kansa. Gariin isaanii ammoo namoota lama dhaqee warri kaan hin nanne. Kan isaanis gaammatti adda hin baane malee dhaqanii ilaalamanii isaan irrattis argamuu shakkiitu jira. Obbo Kennisaa Ayyaanaa dhibee yeroo ammaa tiruu isaanii irratti mul'ateera jedhameen alattis dhibee shukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabaachuu kan ibsan maatiin haalli fayyaa hidhamtoota kanneenii nu yaachiseera jedhu. Dhibeen tiruu qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ejjiin hubaman kun gosa isaatiin namaa namatti kan darbu ta'utu himama. Namoonni dhibee kanaaf saaxilamuun isaanii mirkanaa'e kun qondaalota adda bilisummaa Oromoo biroo waliin yeroo dheeraaf hidhaa kan jiran ta'uun wal qabate isaan hafanis dhibee kanaaf saaxilamuu malu yaaddoo jedhu qabna jedhan maatiin. Haa ta'u malee obbo Battee Urgeessaa Gadaa Gabbisaa fi Kennisaa Ayyaanaa irraan kan hafe isaan hafaniif qorannoon hin taasifamne. Obbo Batteen fayyummaansaa balaa yaaddeessaarra erga bu'een booda jibbana wabiin hiikamee wal'aansarra jiraachuun kan beekamu wayitaa ta'u isaan hafan biroon ammallee dhibee hamaa isaan mudate kanaan wal'aansoo qabaa hidhaatti argamu. Gama biroon oduun hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa hidhaa dhaabbii waggaa tokko olii booda hiikaman jedhu har'a marsaalee hawaasaarra naannaa tureera. Haa ta'u malee oduu qabatamaa miti jedhu maddeenii keessoo dhaabichaa. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo dhimmicha irraa qulqulleessuuf biratti bilbilee keessaa haala jiru irratti deebii kan nuuf kenne obbo Waaqoon Oolee hiikamuu hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti wanti quba qabnu hin jiru oduun marsaalee hawaasummaarraa naanna'us qabatamaa miti jedhe. Obbo Daawud wal'aansaaf mana yaalaa geeffamanii akka deebifaman garuu quba qabnaa jedhe. Ayyee galatoomaa isinis warri OMN odeessa akkasii hordoftanii nu gaafachuu keessaniif wanni nusi waan kana miidiyaadhuma hawaasaa irratti kallattii garaagaraatiin waanuma breaking jedhamu kana argine waan haaraa wanni argine tokkollee hin jiru. Haa ta'u ammoo namni mooraa keessa sababa garaagaraatiif gadi ba'ee yookaan dhukkubsatee mana yaalaa dhaqee deebi'ee jechuun hiikame yookiin hidhaa irraa gadi ba'e jechuudha miti. Odeessa jiruun dhukkubsatanii mana yaalaa ga'anii akka deebi'anidha. Kana jechuun namni waajjira poolisaa keessatti yookaan mana sirreessaa keessatti illee yoo dhukkubsate humna hidhatee eeggameeti mana yaalaa geeffamee wal'aanfamee deebi'ama. Kunis kanaan waan adda ta'u nutti hin fakkaatu. Addi bilisummaa Oromoo keessaanis hidhaa jira, alaanis hidhaa jira. Hooggansa mataa duree dhaabaa irraa qabee qondaalota miseensota aga deeggartootaatti hidhaa jira. Waajjirri isaa hidhaa jira. Namni isaa cufti hidhaa jira. Waan hiikame waan haaraa waan quba qabnu gama keenyaan hidhaarraa hiikamtaniitu waan jedhamu waan dhageenyeef waan arginellee hin qabnu. Manni obbo Daawud akkuma kana duraa to'annoo humnoota mootummaa jala jiraachuu tajaajilli ibsaa fi bilbilaa irraa citee jiraachuu fi maatii fi jaallan qabsoo isaanii waliin wal quunnamuun akka hin eeyyamamneef ibseera. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo biroonis odeeffannoon obbo Daawud hiikaman jechuun marsaalee hawaasaarraa naanna'aa jiru qabatamaa akka hin taane OMN'tti himanii jiru. Qondaalotaa fi miseensota dhaabichaa darbee hidhamtoota siyaasaa Oromoo mara kan eegsisuu danda'u uummata Oromoo qofa ta'uun hubatamee itti fufiinsaan sagalee ta'uufiitu barbaachisaa jedhe obbo Waaqoon. Hoogganotaa fi qondaalota dhaabaa hidhanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti dhibee garaagaraatiin saaxilamanii yeroo addaa kana akka hamaa rakkachaa jiru. Isa kanaaf ammallee taanaan uummanni kun hoogganoonni kun uummata kanaaf jecha qabsaayaa turanii qabsaayaa jiranii addi bilisummaa Oromoo gargaarsa biraa yookaan dhiibbaa waan adda alarraa eeggatu hin qabu. Uummata isaarraa eeggata, uummata isaatiif qabsaaya, uummata isaa keessatti qabsaaya. Kanaaf ammallee taanaan hoogganoota isaa kanaaf sagalee ta'ee mana hidhaa kanaaf baasuu kan danda'u uummata isaati. Kana ammoo uummanni dirqama ofitti fudhatee kallattii jiru hundaan
warra sagalee dhabee rakkachaa jiru kanaaf sagalee ta'uu qaba jennee dhaamsuma kana dabarsina. Adda Bilisummaa Oromoo paartilee siyaasaa boordiin biyyaalessaa kora waliigalaa akka geggeeffataniif dhiheenya ajaja keessaa tokko wayitaa ta'u hayyuu duree qondaalonni miseensonnii fi deeggartoonni isaa osoo hidhaa jiranii akkamiin paartiin kun kora sabaa taa'uuf danda'a gaaffiin jedhu boordichaaf dhiyaatee ture. Bu'uuruma kanaan boordichi haala obbo Daawud keessa jiranii qorachuun waggaa tokkoof hidhaa dhaabbii irratti kan argaman ta'uu mirkaneessee ture. Hidhaan dhaabbii waggaa tokko oliif ture kun akka dhaabbatu koomishiniin poolisii federaalaa humna mana obbo Daawuditti ramade akka kaasuuf gaafatus kun hin raawwatamne. Odeeffannoo hanga yoonaatti qabnuunis obbo Daawud ammallee hidhaatti argamu. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalaanaa Dibaaxii magaalaa Barbar ganda Gaambeelaa Tuksii jedhamu keessatti haadha ijoollee 10 kan taate adde Biraanee Raggaasaa poolisii humna addaa naannoo Amaaraa fi garee Faannoo jedhamuun bifa suukkanneessaan ajjeefamuu maatiin OMN itti himan. Kan hordofee Matakkal magaalaa Barbar keessatti hiriira mormii poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fi gareen Faannoo nurraa haa ba'u jedhutu guyyaa har'aa gaggeeffamaa ture. Gabaasa dabalataa itti aanee dhiyaata. Taateen kun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee magaalaa Barbar cinatti kan argamtu ganda Gaambeellaa Tuksii keessatti ta'e. Guyyaa dheengaddaa wiixata waaree booda humnoonni Amaaraa dhalataa Oromoo Zinaabu Waaqjiraa jedhamu kan magaalaa Barbar keessa jiraatu tokko sababa tokko malee mana gadi baasuu reebanii jedhu jiraataan achirraa dubbifne. Nama kana itti dhukaasanii gurra dha'uus dhageenye. Kana kan raawwatu liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin. Hanga lafti Matakkaltuun kan Amaaraa taate beekamtii argattutti Oromoon asiin jiraatu dhaadannoo jedhu qabu humnoonni Amaaraa kunneen. Okaan Oromooti biyyan irra ta'a, okaan nuti irra ta'anii baay'eetti kana dubbatanii dhukaasanii baay'eetti namni keenya baqataa oole kaleessa ganda Barbar keessaas. Kibxata kaleessaa immoo humni kun humna liyyuu haayilii kan biraa fi Faannoo dabalatee magaalaa Barbarii fi naannoo isheetti bobba'e. Warri magaalaa Barbar seene mana barumsaa magaalaa Barbar sadarkaa lammaffaa keessatti dhukaasa biraa bane. Barattootaa fi barsiisotii ulaa mana barnootaa cabsanii bittinnaawan. Miidhaa guddaanis barattootaa fi barsiisotarra dhaqqabee jedhama. Humna kana keessaa warri magaalaa qarqaraa dhukaasa walirraa hin cinne banuudhaan naannoo gooluu eegalan. Garee kana keessaa gurmuun biraa liyyuu haayilii fi Faannoo of keessaa qabu dubartoota ganda Gaambeellaa Tuksii 4 ta'anii mana boo'ichaarraa galan keessaa haadha ijoollee 10 aadde Biraanee Raggaasaa jedhamtu bifa suukkanneessaan ajjeesan. Dubartoonni sadan hafan dheessanii kan jalaa ba'an yoo ta'u haati ijoollee 10 tun maanguddummaa isheetiif lubbuu ofii oolfachuu hin dandeenye. Biraanee Raggaasaa jedhamtu. Ganda Gaanessaati ganda Tuskii Gaambeellaa jedhamu namni duunaan jaartiin tokko duunaan isa gadda dhufte. Nama 4 gadda dhufan utuu galanii karaattuu isheen deemtee galaa jirtu warri taan biraa baqatan ba'anii isheen immoo achi qabatanii karaatti qalan. Warri akka kana raawwatu hidhataadhuma Amaaraati kaa hidhata Amaaraati yookaan Faannoo jedhamu isaan akka kana duratti hojjetu yeroo hundumaa saasinoofuu waan baay'ees godhaa jiru gaa jarri kuni kanaaf waan jennu illee wallaallee jirra baay'ee. Humni liyyuu haayilii naannoo Amaaraa fi gareen finxaaleyyii Faannoo jedhaman yakkoota suukkanneessoo kana hunda yoo raawwatan raayyaan ittisa biyyaa fi humni poolisii federaalaa magaalaa Barbarii fi naannoo ishee qubatee jiru tarkaanfii tokko fudhataa akka hin jirredha. Jiraattonni kan himaa jiran. Tole maanguddoo humnoonni kunneen yakka hagas ga'u yeroo raawwatanitti qaamoleen nageenyaa mootummaa naannoo sanitti bobbaafaman maal hojjetu? Mootummaan jira moo mootummaan akka inni jiru hin beeknu biyya narra mootummaa jiratu hin ta'in abbaa irreedha kan jiru naannoo kanarra kan nu beeknu malee mootummaan jiraannaan yakka akkasii raawwatamu. Guyyaa irraa immoo hawaasi magaalaa Barbar hiriira mormii ba'uudhaan humnoonni liyyuu haayilii naannoo Amaaraa fi finxaaleyyii Faannoo jedhaman akka nurraa ba'an jechuun gaafatan. Taatee miilanaa garee finxaaleyyii kanneen as bobbaasuu dursee torbee 2 dura hawaasi Amaaraa sababa tokko malee magaalaa Barbar gadhiisanii bahuun gara naannoo Amaaraa deemuu kan himan jiraattonni kunis karoora shiraa finxaaleyyii kanaatii jedhu. Waggoota 4 darbaniif godina Matakkal keessa tasgabbiin hin turre haleellaawwan walirraa hin cinne ka humnoota finxaaleyyii Amaaraatiin raawwatamaa tureen lubbuun namoota nagaa hedduu badee jira. Qabeenyis mancaa turee jira.
Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fincila kaasuun dhagahame rakkoon keessoo sirnichatti dhalatee ture babal'atee poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fincila kaasuusaa maddeen oduu naannichatti dhiyoosaan gabaasanii jiru. Fincila poolisii humna addaa naannoo Amaaraa kanaanis daandiin konkolaataa guddichi Gondar Bahar Daar Finfinnee geessu magaalaa Addis Zaman irratti cufamee turuun beekamee jira. Yeroo dhiyoo asitti qoqqooddaa qondaalota waraanaa fi siyaasaa bilchiginnaa naannichaa keessatti uumameen ajjoota poolisii naannichaa fi qondaalonni siyaasaa olaanoo bilchiginnaa Amaaraa aangorraa kaafamuun isaanii kan beekamudha. Yeroo dhiyoo keessatti qofa dhaltooti Tigraay 30 ta'an bifa sukkanneessaa ta'een Beenishaangul Gumuz keessatti ajjeefamuun mootummaan Tigraay beeksiseeti jira. Yeroo dhiyoo keessatti qofa dhalattoota Tigraay 30 ta'an irratti ajjechaa sukkanneessaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti raawwatamee jira jedhan pireezidantiin naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Dhimma ajjechaa sukkanneessaa torbee darbe godina Matakkal keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa kan kennan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kanneen ajjechaa sukkanneessaa kana qindeessanii fi raawwachiisan hogganoota bilchiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraati jedhan. Addatti dhaltoonni Tigraay 9 mana murtiirraa bilisaan gadhiifamanii gara maatii isaanii galaa turan karaa irratti deebisanii qabuudhaan rasaasaan reebanii erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii abiddaan akka gubatu ta'ee jira. Namni tokko ammoo osoo lubbuun jiru abiddaan akka gubatu ta'ee jiraachuu mootummaan Tigraay qulqulleessee jira jedhan pireezidantichi. Itti fufuudhaanis kanneen gochaa sukkanneessaa kanaan lubbuu isaanii dhaban 30 keessaa maqaa namoota 11 adda baasu isaanii fi kanneen ajjechaa kana jala miliqanii gara Suudaanitti baqatanis jiraachuu odeeffannoo qabnaa jedhanii jiru. Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el haala qabsoo uummata Tigraay irratti yaada kennaniin diinonni Tigraay humnaanis haa ta'u jaarsummaadhaan yeroo dhiyoo keessatti lafa Tigraay keessaa haxaanii ba'uu jedhan. Eegaa viidiyoo rifaasisaan ajjechaa sukkanneessaa raawwatame miidiyaalee hawaasaan faca'ee booda Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa dabalatee qaamolee hedduun gochaa sukkanneessaa kana balaaleffachuun tarkaanfiin akka fudhatamu gaafachuu irratti argamu. Odeessa maddeen alaarraa arganneen loltooti Sudaan kan lakkoofsaan 80 caalan waraana Yemen keessatti ajjeefamuu akka hin oolle dubbatamaa jira. Gabaasa miidiyaan garee finciltoota Al-Masriyaa TV jedhamu qabatee baheen reeffaa fi madoo loltoota baay'ee haala jabaan miidhamaniitu mul'ata. Waraana Yemen kan waggoota 7 oliif godhamaa jiruun gamtaan Saawud Arabiyaa Sudaaniin of keessatti hammatee mootummaa Abdurabuu Mansuur Haadii gargaaruun finciltoota Huutii adamsuu irratti argama. Lammiilee Itoophiyaa fi baqattoota biyyoota Afrikaa biroo dabalatee lola kanaan namoonni hedduun yoo ajjeefaman namoonni miliyoona 5 ol beela saaxilamuu irratti argamu. Guyyoo Waariyoo guutuu gabaasa kana qindeessee jira. So could the entire Gulf region be dragged into Yemen's conflict? This. Loltooti Suudaan kalaakobsaan 80 caala Yemen keessatti jeefamu isaanii BBC'n gabaas. Waraa Yemen ka umrii wagga 7 fixachuun namni hedduulleen keessatti jeefameen Saawudi Arabiyaan gara ijaarta finciltoota Hutii loluu irratti argamti. Miseensota garee tana keessa tokko Kaartuum yoo taatu duul guddayyaa dhiyootan labsuuntu godhame jedhanii waraanni Umar al-Bashir duraanii lakkoofsaan 80 afaan qabu lubbuu dhabuusaa dhaabbati televiziyoon finciltoota tokko balbaloo viidiyoo daqiiqa 40 kadhaabbat miidiyaa Al-Masaayi jedhamu tamsaas jedhanii reeffi madoof loltoota Suudaan akkum loon boorana habun raachiisee karaarra mul'ata. Hammaleelle loltooti lakkoofsaan muraasin ta'an booji'amu isaanii Middle East Monitor qubqaba hoodhaa jedhe. Conflict pits Houthi rebels and troops loyal to former President Saleh against government forces. Akkeen nama diibbar 2015 weerar gareen finciltoota Hutii magaal guddoo biyyattii sa'ana ato'achuun gootee waraane kun jalqabe. Gareen gamta Saawudi Arabiyaatiin durfamtu mootummaa Yemen deeggaruun warri Iraan guljirimmoo garee finciltoota qabachuun adhanii wal balleessan. On the one side, you have the Houthis, a political Shia rebel group, and Aleella bifaara waan jalqabjii ammajjii keessa eeggalti jedhaniin gamtaa miseensota Saawudi Arabiyaatiif Kuwait, Qatar, Bahrain, Suudaaniif Ijipt qofa doon taane biyyoottan gamta Araboota baay'een finciltoota Hutii Iraaniin deeggaramtii jedhan tan dhabamsiisu. Akkasumallee buufata doon isaaniif kakaab hodeedit finciltootaan qabame turbilis baasuuf duulsa mirra hatta keeyyatanii Huusi diroonii kasa'aanaatti argam dabalate diroonii ibidituuf shanjala barbadeessin jechuusii gabaasaa tur. Waraan bulchiisan goteessoo mootummaa Yemen qabachuuf mootummaa Abdurhaab Mansuur Haadiif garee loltoota Hutii jidduu godham kanaan tussiin qaraa bittottees barkum 2015 baat lol guddayya
barumsun jibittottee sahee godhameen garee loltoota hutii magaal guddoo biyyattii Saanaaf teessoo mootummaa Yemen weeraruun pirezidaantii biisuun bulchaa turmaansiid haadhaan godha dhidhimqee ta'ammoo waggaa torbeessoo irratti argamna. Namoonni miiliyoon 13 caalan qayeef qabeenyi isaanirra buqqaanii jiru. Miiliyoonni 5 ol beela yookaan garaatti yumbulaan akka ragaan dhaabbat mootummoota gamtoomanii mul'isu daqiiqa 8 daa'imni beelaan lubbuu dhaaba. Boombiin gugurdoon hin deeqeen dadarbattuuf rasaasii biddi takka garte takka dhageette jedhantuuf hedduman labsuntu bu'ee lubbulmaan nama qoraanii bobeeffaate. Qiyaama bifaara waan itti fuftee jedhan tanaan duuf finciltooti hutii loltoota Saawudii Arabiyaa 15 waraan Suudaaniif Saawudii Arabiyaa halaakobsaa wadhakka miiliyoona caarrasaas baay'ee waliin boojuusaa miidiyaaleen odeessuu jiru. Laakobsi loltoota Suudaan tam Yemen keessa loluu jirtu hagan jechuun hin ulfaate. Taatus himatamaman murtii akka idil addunyaa ammaatiif mootiin Suudaan kaqara Umar al-Bashir loltoota humnadda jechuun Rapid Support Forces jedhamti ajaja waraan biyyattii Mahammad Ahmad Hemet dagalootiin durfamtu 30 dabalati labsuuntu bobbaasu isaa dubbatama. Al-Bashir man murtii akka idil addunyaa dura xuuphessuu jiru. Loltooti isa kumaatamaan dhumurratti argamu. Duree waraan biyyattii mohooti jijjiirachuun Jeneraal Al-Buraanii feegiraasuu jira. Siyaasii biyyootan gaafa Afrikaa eegi babbaddaa'ee araamayaayuu bubbulee jedhu. Say these are weapons and equipment taken from a brigade of Sudanese soldiers. Oduu keenya xumuraatiin astronaawutiin lammii Ameerikaa kajiyoota 11 oliif hawaa keessa ture deebee qubachuunsaa dhagaamee jira. Mark Van Hey muddama Raashiyaa fi Yuukireen jidduu jiruun walqabate gara alfaatti deebi'uunsaa turuu mala jedhamee sodaatamus eeyyama Raashiyaan buufata xiyyaarsamii Raashiyaa Kazaakistaanitti argamu fayyadamuun lafatti deebi'uunsaa mirkanaa'ee jira. Mallee guyyoo waari'ootu sinitti. Threatening to abandon American astronaut Mark Vande Hei at the station. Astronautii lammii Ameerikaa kajiyoottan 11 kaan guyyoottan 355 oliif hawwaqee turdeebi'ee qubachuun isa dhaga'ame. Mark Thomas Vande Hei jedhama. Gameesgan 55 yoo ta'u loltuu Ameerikaa duraatiif qorata naasaa kan injinariingii balallii 53, 54, 64 fi 65 ta'uun samii rabbi kee gulufaa ture jedhani. Muddam waraan Raashiyaa fi Yuukireen jidduu jalqabee walqaba gar lafaa deebuu waan sodaatuuf kool galtummaa gaafate samii kee turuu danda'a jedhamullee waggaa tokko guutuuf guyyaan 10 hafeefi jennaan samii keessa mucucaachuun dubbi jedhe mul'ate. Is qofaa miti warri nam lamaa jedhani. Tokko lammi Raashiyaa kaan immoo dhalata Baayiden Mark Thomas Vande yoo ta'an adoo warri isaanii lafirra waraanaaf dippiloomaasii walgata jiranii laf Raashiyaa qubachuun isa addunyaa mamsiifte jirti. Dangerous standoff in space. Russia is making new threats regarding the safety of an American astronaut on the International Space Station. Dhuguma rabbi guddayyaa isantima Mark gar lafaa deebi'ee jira. Waa'illan kee Raashiyaa waliin ammallee mari'achuu jirra kanaaf rakkoon sirgee tokkolleen hin jirtuun sodaatina kaje. Hoogganaan sagantaa ISS NASA Jole Montalbano eeyyam Raashiyaan gooteetiif jaarsi buufata xiyyaara samii Raashiyaa Kazaakistaanitti argamuuf fayyadamee lafa deebuusa mirkaneessee jedhan. After Rogozin tweeted another video of technicians covering up the US and Japanese flags on a rocket, Kelly fired back. Aroomin dhalnamaatiin qorattooti hawwaatiif astronoomarooti sirna galaaksii teennaan ala pilaaneetti jalqaba argachuu barbaad jabarratti argamu. Addunyaa irrattam qorattooti hawwaa ha exoplanet jedhamu warri lakkoofsaan 5,000 caala walitti turjirnaannaani waan kan barbaaduun hojii jabduu jiru. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto fan planeetota sagalan dhalli namaa dhaqqab keessa muraas turanii jedhan. Maatii planeetota tan cuuf keessa guddayyoo yookaan angafti Jibuutarii yoo taatu Pluutoon maandhaa jedhu. Guddayyoon square kiiloomeetira biiliyoon 61.42 wiifti. Diqqayyoon immoo square kiiloomeetira miiliyoon 1,188 raftii jedhan. Afuraffaan lafa dachee yookaan ardii torbaan dhalli namaa jiraatan. Planeetota hawwa kee jiran keessa Jibuutarii
reenjii 63 qabde laftir jiraan garuu jitoo qof keessa marte naannoftii jedhu dacheen guyyaa sa'aatii 24 marte dhufte pilaaneetii Niiptuun jedhamti garuu sa'aatii 16 galtee ciisu si ragaalee mul'isu ab markam lafirra godaane wagga tokkoof guyyaan 10 qoftii yoo haftuuf samii keessa lafa nagaan deebi'ee jedhaani. This is NASA's most ambitious mission and our best ever chance to know whether life. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneeti jira. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti fufuu daawwadha.